Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaa tuubii kun gabayaa tuubii jechaadha. Gabayaan tuubii akkuma beekamu meeshaalee Itoophiyaa keessatti argaman gatii isaa fi iddootti argama isaa hunda isin biraan yeroo yerootti kan gahu jechaadha. Guyyaa har'aas akkuma kana dura baratame meeshaa tokko Itoophiyaa keessatti gatii isaa fi kwaalitii isaa gaafii hedduu keessanii kan ta'e filannoo keessan irratti hundaa'uudhaan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti ittiin wajjin turaan affeerraa kenna. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel keenyaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoolee keenya daawwadhaatii like share godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa. Nus jajjabeessaa isiniin jira. Kanaaf kana boodas meeshaalee isin barbaadan filannoo keessan irratti hundaa'uudhaanii fi ofii keenyas meeshaa isin fayyada jennee isin biraan ni geenya jechaadha. Kanaan alattis gama biizinesiitiin biyya keessatti wantoota akkamii hojjechuu akka qabdanii maal hojjettanii bu'aa qabeessa ta'uu akka dandeettan yeroo yerootti information isaa isin biraan ni gaha jechaadha. Kanaaf isinis hojii hojjechuu barbaadanii information isaa beekuun isin rakkise yookaan ammoo tuyyuu haalata akkaataa itti dalagamu beekuu barbaadanii gara keessaatiin nu dubbisaa waan kamuyyuu nu gaafadha. Gaafii keessan deebisuudhaaf yeroo kamuyyuu nuti qophiidha jechaadha. Kanaaf viidiyoo keenya daawwadhaa hanga xumura isaa yoo daawwattan information barbaadan hamma barbaadanii olitti ni argattan jedhee yaada. Meeshaan guyyaa har'aa isin biraan gahuu jechaadha. Teessoon televezyiinii irra kaa'amu biyya keessatti gatiin isaa maal fakkaata, meeshaa akkamii irra akka dalagamuu fi diizaayinii akkamiitu akka jiru guutumaan guututti information isaa haala isin barbaadan isin biraan ni gaha jechaadha. Kanaaf ji'oota muraasa dura televezyiina gatii isaa isin biraan gahee jira. Kanas yeroo itti aanutti qabadhee isinii waan tureef haala dhimma nageenyaatiin wal qabateetiin ji'oota hedduu akka adda turre ni beekama jechaadha. Kanaaf anis guyyaa har'aatiin gahee jira. Guyyaa har'aa kallattii maanii akkasuma barbaadanitti isin biraan gaha jechaadha. Akkuma amma argaa jirtan teessumti kun teessoon televezyiinii irra kaa'amu kun kan suuraa irratti argaa jirtan kun meeshaa baay'ee tokko bareedaadha. Meetira 2 fi meetira 1 fi saantii 50 jechaadha. Dheerinni isaa lafarraa kan dheeratu. Inni ammoo tuyyuu shakilaa irraa kan hojjetame jechaadha. Baay'ee cimina qaba, furdinnas qaba. Iddoon televezyiinii irra kaa'amus akkuma argaa jirtani gara jalaatiinis komodiinoo qaba. Ispiikeroota garaagaraa mana keessatti fayyadamuu dandeettanii jiippaas irraa jechaadha. Iddoo isa kaa'amus ni qaba. Meeshaan kun akkuma argaa jirtan kanatti qarshii 3,000 fi 5,300 bitachuu dandeettan jechaadha. Shakila yookaan ammoo seeraamikii irraa kan hojjetame jechaadha. Cimina guddaa qaba, furdinnas qaba. Kana fakkaata. Inni itti aanu ammoo diizaayinaa gosa biraa ta'eeti kan amma argaa jirtan kun seeraamikiin isaa yookaan ammoo iddoon televezyiinii irra kaa'amu kun seeraamikii irraa kan hojjetame jechaadha. Ciminnas qaba. Ismuuziidha waan ta'eef yeroo yerootti qulqulleessuufis haalli isaa baay'ee tokko mijaa'aadha. Jalaanis akkuma argaa jirtan iddoo ispiikeroota garaagaraa kaa'atan ni qaba. Innis kunis diizaayina biraa ta'ee akkuma kaanii gatiin isaa wal fakkaataadha. Qarshii 5,300 haaluma salphaan bitattanii qabeenya keessan godhachuu dandeettanii mana keessan keessatti ittiin fayyadamu mana keessan ittiin bareechuu ni dandeessan jechaadha. Kanaaf isa kana bitachuu warri barbaadan qarshii 3,000 fi qarshii 5,000 fi 300 yoo qopheessitan haaluma salphaan bitattanii harka keessan galfachuu dandeessan jechaadha. Kunis gosa biraatii lafarraa dheerina qaba. Innis seeraamikii irraa hojjetame baay'ee tokko bareedaadha. Bal'innas qaba. Akkuma argaa jirtan kana isas bitachuu yoo barbaadan qarshii 5,300 bitachuu ni dandeessan jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun kunis gosa biraati. Baay'ee tokko meeshaa bareedaadha. Isa kana bitachuu warri barbaadan kan amma suuraa irratti argaa jirtan kana innis kaawwaniin wal fakkaata. Qarshii 5,300 bitachuu dandeettanii diizaayinaa isaatu garagara malee haalli isaa fi bal'inni isaa dheerinni isaa wal fakkaata jechaadha. Meeshaan irraa hojjetames wal fakkaata. Garaagarummaan isaanii diizaayinara isaa irratti hundaa'ee fi kanaan hangama isin biraan ga'e kunniin hundi isaayyuu qarshii 5,300 yoo qopheessitan haaluma salphaan bitattanii mana keessan ittiin bareechuu ni dandeessan jechaadha. Kun ammoo gosa biraati. Lafarra dheerina baay'ee qaba. Amma meetira 2 dheerata jechaadha. Wajjaa isaa gara olii ammoo tuyyuu meetira 1 ta'a. Komodiinoo hedduuf jalaa qaba jechaadha. Wanta barbaadan kaa'achuu akka dandeettaniif haalli isaa baay'ee tokko mijaa'aadha. Inni amma argaa jirtan kunniin hundi isaayyuu meeshaa 3 ol bira jira. Sadan isaayyuu qarshii 7,000 yoo qopheessitan bitattanii itti fayyadamuu ni dandeessanii jechaadha. Dabalataan kunis kanuma amma darbe fakkaata. Diizaayinni isaa garaagara malee meeshaan irraa hojjetame seeraamikiidha jechaadha. Yookaan ammoo shakilaa isa jedhamu afaan Amaaraatiin isarraa dalagame. Meeshaa kana bitachuu warri barbaadan qarshii 7,000 yoo qopheessitan meeshaa kanas bitachuu dandeessanii. Isa 2 ol bira jira. Lamaan kun tokko isaa qarshii 7,000 bitachuu dandeessan jechaadha. Akkuma kaanii lafarra dheerinni isaa meetira 2 fi gara olii meetira 1 kan ta'e jechaadha. Kanaaf meeshaa kana bitachuu warri barbaadan gatiin isaa kana fakkaata.
inni kun ammoo diizaayina isa biraatiin namni kamuyyuu bitachuu ka danda'u gatiin isaas madaalawaa ka ta'ee fi humna nama kaawwan qarshii 7,000 isa kana bitachuu kan hin dandeenye kana bitachuu akka danda'utti haalli isaa mijaa'aa ta'ee hojjetame jechuudha. Gara jalaa dhaabbanni isaa mukarraa kan tolfamee fi gara gubbaatiin ammoo seeraamikiidhaan kan tolfame seeraamikii furdaadha jechuudha. Qulqulleessuuf haalli isaa hedduu tokko mijaa'aadha. Gara jalaatiinis akkuma argaa jirtan kana iddoo ispiikeroota garaagaraa kaa'achuu dandeessan ni qaba. Isa kana bitachuu yoo barbaaddan qarshii 4,700 yoo qopheessitan haaluma salphaan bitattanii qabeenya keessanii itti fayyadamuu dandeettan mana keessan ittiin bareechuu dandeessan jechuudha. Kunis meeshaa ajaa'ibaati kan amma darbee wal fakkaataa diizaayinii isaa garaagaraa seeraamikii irraa tolfame. Akkuma kaanii iddoo ispiikeroota garaagaraa kaa'achuu dandeessan ni qaba. Inni kunis bitachuu barbaadan meetirri isaa gara dalgee meetira 1.50 jechaadha. Gara gubbaa meetira 1 isa kana bitachuu barbaadan innis qarshii 4,700 yoo qopheessitan haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Inni kunis isuma fakkaataa diizaayina biraati. Qarshii 4,700 qopheessitan isas bitachuu dandeessan jechaadha. Kanaaf qabeenya keessanii gabayaatu ammoo yuutuubii keessanii information kamuyyuu irraa argattanii meeshaalee as keessatti argitan kana suuraa isaa fudhattanii iddoo kamuyyuu magaalaa isinitti dhiyaatutti yoo deemtan haaluma salphaan argachuu dandeessan jechaadha. Magaalaa kamuyyuu deemtanii argachuu dandeessanii gatiin isaas wal fakkaataadha waan ta'eef gatuma kanaan bitachuu dandeessanii wanta gaafisinitti ammoo nu gaafachuu ni dandeessan jechaadha. Kunis diizaayina biraati humna nama kamuufiyyuu madaalawaa kan ta'e jechaadha. Dheerinni isaa meetira 1 kan ta'e gara gubbaatiin iddoon televizyiinii irra taa'amu daawwitii irraa kan tolfame iddoo ispiikeroota kaa'attan gara jalaatiin iddoo lama qaba innis daawwitii irraa kan tolfame jechaadha. Gara duubaa munni dhaabatu muka irraa kan tolfame isa kana bitachuu barbaadan qarshii 3,100 yoo qopheessitan haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeettan jechaadha. Inni kunis kanuma amma darbee wal fakkaataa diizaayina garaagaraati. Innis gara gadiitiin seeraamikii irraa kan tolfamee fi gubbaa isaa irratti ammoo daawwitiidha jechaadha iddoo televizyiinii irra taa'u. Isa kana bitachuu yoo barbaadan qarshii 3,100 qopheessitan isas bitachuu ni dandeettani. Inni kun ammoo meeshaa gosa biraati. Mukarraa kan tolfamee fi gara gubbaatiin iddoon televizyiinii irra taa'amu seeraamikii yookaan shakla irraa kan tolfame jechaadha. Akkuma argaa jirtan kutaa hedduu kan qabu jechaadha komodiinoowwan. Isa kana bitachuu yoo barbaadan qarshii 6,600 yoo qopheessitan haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha. Inni kunis gosa biraati isuma wal fakkaata diizaayina gosa biraati. Gara gubbaatiin seeraamikiidha jechaadha iddoon televizyiinii irra taa'u. Gara gadiitiin ammoo muka. Isa kana bitachuu yoo barbaadan qarshii 6,600 bitachuu ni dandeessan jechaadha. Isas haaluma isa fakkaatuun kan amma argaa jirtan kun meeshaa baay'ee tokko bareeda. Gara gadii iddoo komodiinoon itti tolfame kanatti mukaan kan hojjetamee fi gara gubbaa seeraamikii irraa kan tolfame jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda meetira 1.50 dalgeen isaa gara gubbaatti ammoo meetira 1 kana fakkaata. Kana bitachuu barbaadan qarshii 5,300 yoo qopheessitan meeshaa kana haaluma salphaan bitattanii harka keessanii galfattanii mana keessan ittiin bareechuu dandeettan jechaadha. Egaa hordoftoota keenyaa odeeffannoo guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufe kanuma hanga ammaa hordofaa jirtan wantoota gaafii isinitti ta'anii karaa keessaatiinis nu gaafachuu dandeettanii koomentii jalattis nu gaafachuu dandeettanii meeshaalee kanaan alattis meeshaalee barbaadan yoo jiraate karaa keessaatiin nu gaafadha. Wanta isin barbaadan kamuyyuu gatii isaa fi iddoon itti argamu haala isin barbaadan wanta gaafii isinitti ta'e hunda deebisaa isinii deebisuudhaaf qophiidha jechaadha. Kanaaf hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara yuutuubii keenyaa dhuftan akkuma dura isiniin jedhe sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoo keenya daawwadhaatii hiriyoota keessaniif sheer godha laayik godhaatii wal biraan ga'a. Kanaaf gaafii qabdan meeshaa barbaadan akkuma dura isiniin jedhe gaafadhaatii haala salphaan gaafii keessaniif deebii argachuu dandeessan jechaadha. Meeshaa kana bitachuu barbaadan magaalaawwan isinitti dhiyoo jiran kamuyyuu dhaqxan bitachuu dandeettanii gatii kana fakkaatuun. Egaa iddoo meeshaa kana waraabbadhee viidiyoo kanarratti lakkoofsa isaa isiniif kaa jechaadha. Lakkoofsa kanaan bilbiltanii hojjettan iddoo isaa dhaqxaniitiin haaluma salphaan gatii kanaan bitachuu dandeettan jechaadha. Egaa akka hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf